badiisaa baay'een isaanii ituu jiranii waaqayyoo nu dabarsee carraa jiraachuu yeroo kana ga'u akka dandeenyu qabu. Kanaaf isa karaa hundumaan waaqayyo abbaa gooftaa keenya. Egaa wantooti baay'een isaanii dhaabachiisan akkana deemne kan nu godhan mul'ata keenya kan danqan sagantaa keenya kan ittisan karoora keenya hojii keenya dura kan biyya lafaa kanarra lakkoo wantoota garagaraatti fayyadamanii kan nu lolan hedduu yoo waan itti fayyadaman dhaban numatti kan fayyadaman yaada keenyattis nuttis numaan nuun kan kuffisan hedduu isaanii jiru. Numaan kan nu dadhabsiisan numaan abdii keenya nu kutachiisan jiru jechuudha. Kana keessatti garuu waaqayyo dabarsee tuutti nu kennin oolchuun waaqayyoon wajjin taanaan gargaarsi waaqayyoon duukaa dhaabannaan irreen waaqayyoon wajjiniin jiraannaan dandeenyirraa kun carraa guddaadha. Kanaaf gooftaatti guddifnee gammannaa fedha gooftaa taanaan adda nageenyirraa jaalala isaa taanaanis fuula isaa duratti carraa argannee isa galateeffachuuf haalli nuuf mijaa'eera. Kanaaf waaqayyotti guddaa goonee gammadaa yeroo kanammoo yerootti waaqayyoo wal duukaa kadhannu yerootti waaqayyoon ofirratti moosisnu yerootti fuula keenya dura dabarsinee waaqayyotti laattannu godhanna jechuudha. Kanaaf iddoo adda addaa keessa kan jiraattan ganama kana fuula waaqayyootti argamuudhaaf carraa kan qabdan kanis carraa argattan waaqayyoo baga isin gargaarichaa ammas harka waaqayyoo isin duukaa hin dhaabbata. Hafuurri gooftaa isin hin gargaara. Irraa nyaattanii beela baatanii kan beektan irraa dhuddanii dheebuu baatanii kan beektan irraa uffattanii qullaa keessan dhokfattanii kan beektan akka obboleessaatti akka abbaatti akka firaatti isiniif dhaabbattee kan argitan waamnaan kana isin jalaa hin callisne iyya keessan dhaga'ee gara gaarummaatti kan isin bute waaqayyo ta'uusaa warri beektan warri itti amantan ammas na gargaara waaqayyo nan gatu akeekanaaf qaba yaadanaaf qaba dhimma koo keessa isatu jira warri jettan waaqayyo dhuguma akkasin abdattan sana akkasin eeggattan sana isiniif haa ta'u. Kanaaf yeroo kana mee fuula gooftaatti waaqayyoon kadhanna waaqayyo akka nu argatuuf jireenya keenyatti mayya akka ba'uuf hamaa nurraa akka dha'uuf wal'aansoo diinni nurratti qabaa jiru akka nurraa kaasuuf waaqayyoon kadhanna. Yaa isa hundumaan ol jirtu abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos waaqa Abrahaam waaqa Yisihaaqii fi waaqa Yaaqoobiin kan taate durii kan turte ammas kan jiraattu boris dabartee kan jirtu baraaf baroota keessatti haala hundumaa mo'attee kan dhaabattu ati gaariidha, ati qulqulluudha, ati amanamaadha, ati jabaadha, ati waaqayyoodha. Jaalala keerraan kan ka'e yaa waaqayyoo baroota baay'ee dabarsinee guyyoota baay'ees dabarsinee carraa jiraachuu argannee yeroo kana geenyee fuula keetti si galateeffanna. Kan nu gargaare si'i, kan nu baate si'i, kan nu wajjin ta'e si'i, kan nu ceesise si'i. Jireenya keenya kanaaf dhaabbattee wal'aansoo baay'ee nurraa cabsitee si argineerra. Nagaa keenya taatee si argineerra. Hidhaa keenya hiiktee si argineerra. Wal'aansoo garagaraa seexanni nu gubbaatti kaasu nurraa yaa waaqayyo caccabsitee si argineerra. Loloosoo du'aa loloosoo seexanni nurra kaa'e qambarri seexanni nurratti camade nurraa cabsiteetta. Yaa waaqayyo karaa kee bilisa baanee karaa kee eegamnee karaa garaannee karaa kee ceenee karaa kee tarkaanfannee karaa kee iddoo kana geenye karaa kee sa'atii kana geenye karaa kee diina keenya harkaa baanee karaa kee du'a harkaa baanee yaa waaqayyo si galateeffachuuf carraa arganne fuula keetti yaa waaqi dhufneerra galata siif dhiyeessina maqaa keetti gammanna ol jedhisiin jenna teessoo keessa qulqullaa irratti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galataaf ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa waaqayyo gooftaa ituu diinonni koo ilaalanii waaqayyo maaddiinaaf dhiyeesse xoofoon koos guute irra dhangalee garbichi kee akkuma jedhu san yaa waaqayyo waa'ee keenyaaf dhaabattee utuu loltuu nu si argineerra etuu guutuu maaddiin keenya diinni keenya etuu leeyya'u inni nu ari'atu jiraachuu keenya argee inni du'a keenya barbaadu ca'uu keenya argee nagaa ta'uu keenya argee salphachuu keenya utuu hin ulfaachuu keenya argee yaa waaqayyo gooftaa koo nurraa deebi'eera kan diina keenya salphise kan ari'ataa keenya salphise kan goomataa keenya salphise kan isa dudduuba keenya dhaabate nutti aadu salphise kan afaan isaa nurraa qabachiise siin ta'eera. Kanaaf si galateeffanna maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan galataaf ulfinni guddaan siif haa ta'u. Yaa abbaa si galateeffachaa fuula kee dura jirra dadhabootaadhaan wal'aalotaadhaan sagalee keetiin garuu wanta hundumaa toora gala sagalee keetiin wanti hin sirranne hin jiru sagalee kee wanti hin jijjiiramne hin jiru sagalee keetiin wanti hin geddiramne hin jiru
sagaleen kee nama geeddara, sagaleen kee nama jijjiira, sagaleen kee nama qulqulleessa, sagaleen kee nama dhaaba, sagaleen kee toora nama qabachiisa, sagaleen kee mul'atatti nama geessa, sagaleen kee abdii nama keessa ka'a. Warri si abdatan jireenya qabu, warri si abdatan ulfina qabu. Garbichi kee gaafa dubbatu in darbatamna garuu in oolfamna, in kufna garuu achitti nafnu, in dadhabna garuu in kaana. Wanti baay'een abdii nu kutachiisa garuu abdii qabna. Asiin jedhe ati isa abdatamuudha, ati isa ilaallatanii adeeman fuulduratti karaa haaraa, mul'ata haaraa, jireenya haaraa. Dhugaadha foonni keenya kun dadhabsiisee gara waan hin barbaachifne hedduutti nu geesseera. Yaadaan banneerraa malaan keessi keenya yaa Waaqayyo gooftaa koosi keessaa gara maleetti babbadeera, faffaca'eera. Yaa Waaqayyo gooftaa ati garuu yooti gara namaatti kaate, yooti harka kee namaa diriirsite, yooti ulaa namatti bante, wanti hundumtuu namarraa cal jedhee afaan sana namarraa qabata, moo'ichi immoo namaaf kennama. Sinkaadhaa obboloota fuula kee duratti waamaafii jiru kan ofii koo dabalatee sagalee kee kanaan akkati nu bilisoomsitu, sagalee kee kanaan akkati nu haaresitu, sagalee kee kanaan akkati nu geddartu, sagalee kee kanaan akkati nu jijjiirtu, sagalee kee kanaan akkati tooratti nu deebiftu, sagalee kee kanaan akkati ayyaana nu baay'iftuuf sinkaadhaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri kee nu wajjin haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin dibati kee nu wajjin haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin humni kee nu wajjin haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abiddi kee nu wajjin haa ta'u. Humni qulqulleessu, humni gedderu, humni gargaaru, humni fayyisu, humni yaada namaa qulqulleessu, humni qalbii namaa qulqulleessu, humni keessa namaa qulqulleessu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin hafuurri kee nu duukaa haa dhaabatu. Yeesa ayyaanatti guutu, yeesa araaratti guutu, yeesa dubbii keef jecha keetti guutu, yeesa mul'ata keetti guutu, yeesa jecha afaan kee keessaa ba'u haalota jijjiiru, yeesa dubbattee qilleensa geddartu, yeesa wanti hundumtuu fuula kee jiru, yeesa waa'ee namaatiif sagalee qabdu sinkaadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo namni si waamu kanatti harki kee waaqarraa nuuf diriiru. Obboloota biyya garagaraa jiran kanaaf harki kee diriiru. Gargaaruudhaaf, hirkisuudhaaf, ulaatti banuudhaaf, jireenya isaanii haaressuudhaaf, sammuu isaanii qulqulleessuudhaaf, laphee isaanii qulqulleessuudhaaf, haaressuudhaaf maqaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanaa kaasee ba'aan garagaraa jireenya isaanii irraa kan galagaliyaatu. Yaa Waaqayyo isaanii wajjiniin ta'i. Yaa Waaqayyo isaan gargaari. Yaa Waaqayyo ayyaana kee isaaniif baay'isi. Yaa Waaqayyo humna kee isaaniif ergi. Yaa Waaqayyo abdii isaaniif ta'i. Yaa Waaqayyo mogolee isaanii haaressi. Yaa Waaqayyo ati eebba isaan eebbisi. Jireenya isaanii irraa ba'aa dhukkubaa, ba'aa dadhabbii, ba'aa seexan irra ka'e, ba'aa cubburraa dha'i. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wantoota obboloota kana karaa adda addaa hidhee jiru hidhaa kana irraa kuti. Hidhaa dhukkubaatti kuti. Hidhaa hiyyumaatti kuti. Hidhaa diinnitti hidheetti kuti. Hidhaa seexanni hidheetti kuti. Hidhaa biyyi lafaa hidheetti kuti. Hidhaa haalonni hidheetti kuti. Hidhaa argachuuf dhabuun hidheetti kuti. Hidhaa dukkanni biyya lafaa hidhe. Hidhaa cubbuun hidhe. Hidhaa sansalatii hidhe irraa kuti maqaa Yesuus Kiristoos. Harki kee hiixatee wanta cituun malu nurraa kuti. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wanti cituun malu aca. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wanti cituun malu aca. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wanti cituun malu aca. Abbaa koo si kadhadheera ayyaanni kee ijoollee keef haa baay'atu. Saba keef saba yaa Waaqa si dhaggeeffatuuf ayyaanni kee haa baay'atu. Sagaleen kee ijoollee kee bira aga'u. Ulaan bantii Waaqaatti banamu. Ergamaan amaan, ergamaan diinaa, ergamaan seexanaa, afurri amaan, afurri biyya lafaa, afurri xonqolaa, afurri xibaaraa, afurri toshaa, afurri digimtii, afurri mooraa, afurri yaa Waaqa mastafaa qiroota garagaraa, afurri dhaloota diigu, afurri dhiiga namaa dhangalaasu, afurri lafee namaa cabsu, afurri abdii nama gochiisu, afurri mogolee nama buusu, afurri karaa irratti yaa Waaqa akka dhaabatanii hafan nama godhu, afurri nama awwaalu, ergamni dudduuba namaa fiigu maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin kan ifatame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin kan ifatame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin lafa jirutti abdiinsa kan cite ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humni kun kan abaarame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin afurri kun bakka jiru hundumaatti waraansa guddaa kan waraaname haa ta'u. Waraaname ammayyuu maqaa Yesuus Kiristoosiin. Eeboon Yesuus Kiristoos yaa waraanu. Eeboon Waaqayyoo si haa waraanu. Eeboon Waaqayyoo si haa waraanu. Kan nama dadhabsiiftu, kan nama leeyyaasiftu, kan abdii nama kutachiiftu, kan mogolee namaa buuftu, kan nama nyaattu, kan nama gubbaatti waan hin barbaachifne dubbattu, kan eebba nama haxooftu, kan baala nama gootu, kan duwwaa nama gootu, kan kissii hamaa nama kasaftu,
kan lafa garra oliif gadi maggaltu kan eebba namaa ciniintu saree hamaan bineensi hamaan ergamaan hamaan humni luusfer ergamaan daagon afur xonqolottoota garagaraa laphee namaa kan qabattan jireenya namaa kan qabattan aariidhaan dhiphinaan sodaadhaan yaaddoodhaan jeequmsaan boo'ichaan harkaa dhabuudhaan na ol dhaloota kan ajjeesaa jirtan ba'aa taatanii kan jirtan sagantaa hamaa kan nama gubbaa keessan yelloo namatti kana guugdan abdii dhaloota kan kuttan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin irraa sinneera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin irraa sinneera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin irraa isinifadheera maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin irraa isin waraaneera eeboon waaqayyoo sina waraanu billaan waaqayyoo sina rukutama rukutama qilleensa keessaa rukutama lafarraa rukutama ilaara bashiti komaatra fagaatia rukutama kibba biyyattiirraa kaba biyyattiirraa lixa biyyattiirraa ba'a biyyattiirraa giddugaleessa biyyattii kanaarraa dhalootarraa dargaggeettiirraa abbootarraa harmootarraa daa'immotarraa dhaloota kamirraayyuu rukutama ilaa billaa waaqayyo sanatti murtuttifamu dha'ama maqaama Yesuusin waraanama Yesuusin waraanama maqaa caalu maqaa Yesuusin waraanama hey Yesuusin waraanama maqaa caalu Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo jiraataan dha'ama humni maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos bakka jirtetti abidda isinitti ta'u xaap godhee isin gubu xaap godhee waaqayyo isin gubu xaap godhee abiddi waaqayyo isin gubu xaap godhee abiddi waaqayyo isin gubbaatti dhangala'u xaap godhee isin gubu waaqayyo xaap godhee isin gubu harki waaqayyo isin dha'u dha'ama mucuceeffama awwaala si'ool iddoo isiniif qophaa'e abidda barbaraatti gad dhangala'a kufaa qilleensarraa kufaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin eebba namaa kan nyaattan dhiiga namaa kan dhangalaaftan jireenyi namaatti siisoo rakkinaa kan gadi naxxan lafa duwwaa gubbaatti kan nama kuffiftan waanjoo jireenya namarraan keessan kan nama weerjessitan jireenyi dhalootaa'eef akka hin argine angootan garatti ba'an kan nama wal dhaalchiftan mul'ata namaa kan hiitan eebba namaa kan gudunfitan bara keessatti qabaa hamaa kan nama qabdan abdii namaa kuttanii lafa onaa keessa kan nama dhaabachiiftan namni akka hin jiraanne angootan jireenyi namaatti nagaa kan dhowwattanii jireenya namaa kana kan ciniintan saroonni hamaan buttulloonni seexana maqaa Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo isa jiraatan isin dha'eera maqaa Yesuusin isin dha'eera maqaa Yesuusin isin dha'eera maqaa Yesuusin isin dha'eera yeroo kanaa kaasee ilmi waaqayyoo inni jiraatan isin gubbaa haa ejjetu isinirraa haa ejjetu ganama kan nama balleessuudhaaf lubbuu namaa balleessuudhaaf dhiiga namaa dhangalaasuudhaaf karaa gubbaatti nama hambisuudhaaf ilaa konkolaataatti walitti buusuudhaan ilaa namoota taaskiidhaan galaafachuudhaaf karaa gubbaatti konkolaataa namarratti jisuudhaan lubbuu dhalootaa baasuudhaaf qophaa'aa kan kan lafa garra ataatti walitti buusuudhaan ilaa namoota taaskiidhaan galaafachuudhaaf karaa gubbaatti konkolaataa namarratti jisuudhaan lubbuu dhalootaa baasuudhaaf qophaa'aa kan jirtan ibsaadhaan kan nama qabuudhaaf bishaan akka nama nyaatu gochuudhaan doonii galagalchuun xiyyaara caccabsuudhaan karaa garagaraa dhaloota walitti buusuudhaan qoricha nyaachuudhaan wanta hin barbaachifne uffata namaatti hojjechuudhaan ixaana haarsuudhaan maqaa namaa Yesuusin maqaa namaa qabattanii kan jirtan maqaa namaa gubbaatti kan caatii qaamtan maqaa namaa gubbaatti kan ixaana aarsitan maqaa namaa gubbaatti kan callee lakkooftan maqaa namaa rakkina keessan ilaa hiineerra kan jettan ilaa baarreerra kan jettan ilaa rakkifneerra kan jettan ilaa dhiphisneerra kan jettan ilaa yaaddesneerra kan jettan maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoos gooftan isin dha'eera maqaa Yesuusin isin dha'eera maqaa Yesuusin diigama magaalaa keessa baadiyyaa keessa diigama fagoorraa dhiyoorraa diigama gamaa gamanaa diigama rukutama ifatama fijija waraanama maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin afuura waaqayyoo keessa billaan gooftichaa sina dha'u billaan ilma waaqayyoo sina dha'u ilaa diigama ilaa ganama kana diigama ilaa kaaba kibba baali xarraa diigama ilaa eessa iddoo kamirraa yoo hojiin seexana kamiyyuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin waraanama yaa waaqayyoo ayyaanni kee nuuf baay'atu saba kana karaa hundumaan gargaar ayyaana keetiin isaan golgi kanan goota olol jedhi maqaa Yesuusin sagalee waaqayyoo keessaa kutaa macaafa qulqulluu iddoo tokkoon dubbisaa
Egaa barnoota yeroo darbe mata duree sanyii jedhu wal duukaa ilaalaa turre irraa yoo jaalala waaqayyoo ta'e torbanarraa barnoota biraatiin amma walitti deebinutti har'aa kutaa macaafa qulqulluu keessaan iddoo tokko dubbisaa torban barnoota mata duree biraa qabadhee nan dhiyaadha. Ammasitti garuu har'a kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbisee waaqayyoon sagalee isaa kana wal duukaa ilaallee sagantaa kana xumuraanii akkas jedha. Macaafa moototaa isa lammaffaan boqonnaa 4:8 irraa kaaseen dubbisa akkas jedha. Macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 4:8 irraa kaase. Gaaf tokko Elsaa'iin gara mandaraa Shuuneem in dhaqe. Dubartiin soorettiin tokko achi turte. Isheen akka inni mana isheetii buddeena nyaatuuf isa in giddisiifte. Ergasii inni yeroo karaa sana darbu hundumaa buddeena nyaachuuf ittiin gora ture. Dubartittiin abbaa manaa isheetiin, namichi yeroo hundumaa karaa keenya darbu kun nama qulqullaa nama waaqayyoo akka ta'e ani beeka. Kanaaf bantii manaa irratti kutaa xinnoo ishee in ijaarraaf. Isa keessas siree gabatee barcumaa fi ibsaan keenyaaf. Inni yeroo gara keenya dhufu hundumaatti achi keessa buufachuu in danda'a jettee jedha. Sagalee kana wal duukaa ilaalla. Dubbii waaqayyooti. Waan gaarii hojjechuun waan gaarii nama argachiisa jedheetan dubbadha. Waan gaarii gochuun waan gaarii nama argachiisa. Namni waan gaarii hojjetu, namni waan gaarii godhu, namni namaaf yaadu, namni nama akka mataa isaatiitti jaallatu, namni biyya lafaa kana keessatti gaarummaa namaaf godhu gaarummaatu isa qaqqaba. Kanaafan namni waan gaarii hojjetu waan gaarii argata jedhee dubbachuuf jedhe. Kutaa kana keessa innaa ilaallu wanta gurguddaas keessatti argina. Namni waaqayyoo Elsaa'iin macaafa moototaa kana keessatti isa lammaffaa kana boqonnaa 2 gubbaatti kan inni hojii jalqabe. Macaafa moototaa isa lammaffaa kana boqonnaa 2 irraa kaaftanii innaa dubbiftan gaaf tokko Eliyaasiif Elsaa'iin wal duukaa itti adeemaa jiranii waaqayyo Eliyaasiin gara waaqaatti ol fudhachuu waan barbaadee fi Elsaan biyya lafaa kana gubbaatti raajii godhee dibuu barbaade waaqayyo. Gara macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 18 yennaa dubbiftan 19 yennaa dubbiftan keessumaa boqonnaa 19 yennaa dubbiftanii argachuu dandeessu. Yerootti Eliyaas na ajjeese jedhee waaqayyoon kaate boqonnaa sana keessatti lakkoofsa 5-8 irra jira. Achi immoo 9 kaaftanii na dubbiftan yeroonni tulluu waaqayyootti asii ol adeeme, tulluu Siinaatti asii ol adeeme, fuula waaqayyoo gaafa dhaqe immoo waaqayyoo isa namicha nan du'a jedhu kanaan hin duutu amma deebii karaa dhufte irra dhaqeeti namoota dibi, mootota dibi, Yeehuu dibi, Azaa'eliin dibi. Akkuma kana Elsaa'i raajii godhii dibi. Kana erga hojjettee booddee biyya lafaa kanarraa kaataattiin jedhe waaqayyo. Kanaaf namni kun Elsaa'iin harka Eliyaasiin dibamee guyyaa tokko utuu maasii qonnaa isaa keessa jiru nama guddaa ta'e otuu jiru, nama jabaa ta'e otuu jiru, hojii hojjechaa otuu jiru, hojii kana keessaa yeroo inni ba'u laal. Maaliif namichi kun yeroo lafa hojii isaatii jiru Elsaa'iin lafa hojii isaatiitii gaafa waamamee qotiyyoo cimdii 12 qota turee jedha. Qotiyyoo cimdii 12 jechuun baay'eedha. Akka ammaatti ennaa teenye ilaallu fakkeenyaaf nu ijoollee warra qote bulaati waan ta'eef namni tokko yooma baay'ee qabaate horii ittiin lafa qotaa oolu cimdii 6, cimdii 7 qotaa ooluu danda'a. Cimdii jechuun qotiyyoon kun 7 yoo ta'e 14 jechuudha miti akkas. Kanaaf namichi kun egaa namni tokko yoo qotiisa jalqabe yoo camadatee qonnaa jalqabe cimdiidhuma tokko yoo qotuu jalqabe namni tokko guyyaatti yoo xiqqate hektaara walakkaa qotee oola. Qotee hin oola jechuudha. Yoo baay'ee hojjete immoo yoo ganamaa galgala deebi'e immoo hektaara tokko qotee ooluu danda'a. Tarii jarri suni hamma galgalaatti qotuu danda'u, amma gidduutti gargar deebi'anii qotuu danda'u wanti beekamaan hin jiru. Garuu yoo xiqqate jarri kun guyyaatti hektaara 8 ol qotanii hin oolu yookiin hektaara 10 ol hin qotu jechuudha. Kanaaf namichi kun nami guyyaatti amma kana qochisiisu kun yoo xiqqate torban tokko ji'a tokko qota waan ta'eef lafa hammamii qabaa?
qabeenyaan mamii qabaa. Namichi kuni eetuu gattaamee waan isaatti yaadame qabeenyi namichi kanaa kanuma duwwaadhaa inni hin alaalle kana duwwaa ta'uu dhiisuu danda'a waan baay'ee jechuudha. Galiin asirraa argatu qonna karraa namichi kun kan inni argatu hammam ta'a laata? Kun waan baay'ee jechuudha gara isaatti nama geessu. Garuu kutaa kana dhaquu dhiifne Elsaayin walumaa gala nama waaqayyo dhimma irraa qabu ta'ee qabeenya amma kaneetuu qabu dhiise isa 12ffaa isa ofii isaatii ittiin qotaa jiru immoo qambarri isaa gindoo isaa falaxee gubee qotiyyoo sana immoo erga qalee warra kan saatii immoo erga qalee warra achi kee jiran sana immoo nyaachisee egaa isin hojjedhaa jedhee biraa deeme. Ofii isaatii lamuu lammaffaa deebi'ee isinii wajjin asittiin argamu. Ani deebi'ee qonna kana keessa qabeenyan qabu kana keessa hin dhufu. Ani waamicha argadheera. Ani waaqayyo na waameeree dheema jalqabarraa kaasee nama murteeffatee bahe ta'uu namicha kanaa hin argine jechuudha. Gara kuteessa akka ta'e. Isuma iyyuu Elsaayinii warra isaa wajjiniin hojjetaa jiran maasii isaa keessa warra qotaniif yaadee gaafa deemu isaanin giraajuweetu godhee deeme jechuudha. Yookiin immoo saspiraayiz isaan godhee eebbisee deeme jechuudha. Kanuma isaa kenneefi nama akkasiiti. Nama kennee deeme kanaaf immoo gaafa inni bu'ee adeemu hojii kana kutaa kana keessatti macaafa moototaa kana keessatti Eeliyaas irraa humni immoo isaaf kenname. Waaqayyo Eeliyaasiin ol fudhachuuf gaafa jedhe Elsaayiidhaanii biyya lafaarra kaa'uu barbaade. Elsaayin bakka bu'ee hafuu barbaade. Elsaayin akka Eeliyaasitti akka biyya lafaarratti hafee hojii hojjetu barbaade waaqa. Kanaaf inni achi maatii isaatiif namoota qeesaatti dhiisee deemeef kennaa kennee ba'ee ofii isaa waaqayyoof gaafa inni kennee ka'u waaqayyo immoo ayyaana isaa isaaf kenne. Waaqayyo immoo dibata isaa isaaf kenne. Egaa Elsaayi fira isaa nama isaa obboleessa isaa fudhatee hin baane. Eeliyaas nama waaqayyo wajjin ba'e. Yeroo ba'u immoo ayyaanni obboleessarraa haadharraa abbaarra lammiirra firarra caala waan ta'eef Elsaayin immoo waaqayyo gaafa ulaa waaqaa banee gara waaqaatti fooniin fudhachuuf jedhu Eeliyaasiin gaafa fudhachuuf jedhu Elsaarra immoo waaqayyo ayyaana kaa'e. Elsaaf immoo waaqayyo ayyaana kenne. Dibata kenne. Humna kenne. Humna ittiin biyya lafaa mo'an kenne. Humna qajeelummaa nama hojjechiisu. Humna gaarummaa nama hojjechiisu. Humna lallaba dhugaa nama lallabsiisu. Humna gargaarummaatti nama adeemsisu. Humna waan dhugaa nama hojjechiisu. Humna biyya lafaa xuraa'aa kanaan rooftuu ittiin jechiisu. Elsaayin maatii isaa dhiisee haadha manaa isaa dhiisee mana isaa dhiisee qabeenya isaa dhiisee maasii isaa dhiisee waaqayyo duukaa bu'e. Waaqayyo immoo namicha isa duukaa bu'e kanaaf dhaloota kenne. Humna kennee fi dibata kennee fi guyyaadhuma tokkicha etuu waldaan naqin, etuu waldaatti hin dibamin, etuu barumsa garaagaraa hin baratin, etuu leenjiiwwan akka ammanuu jennuu kana hin argatin, Elsaayin akkumattiin humni waaqayyo irra buunaan erbee Eeliyaas irraa fudhate sanaan galaana Yordaanos kutee gara dudduubaatti yookiin gara keetti deebi'e. Kutaa kana keessatti deddeebi'ee waan gaarii hojjeteera Elsaayin. Dinqii hojjechuu jalqabe gaafa Elsaayin Eeliyaasiin Elsaayi biraa ol sokku Eeliyaasii dinqii xumuraa hojjetee deeme galaana gargar kutee Yordaanosiin gamatti ce'e. Elsaayin immoo dinqii jalqabaa galaana isaa Eeliyaas kutee gama ceesana yeroo achi addeebu kutee addeebi'e. Eeliyaasiif isa xumuraa dinqiidha. Elsaayiif immoo jalqabaa dinqii hojjechuudha. Isa Eeliyaas irratti xumura irratti Elsaayin immoo jalqabe hojii. Namichi kun kutaa kana keessa innaa deemnee qorannu Elsaayin Eeliyaas dinqii gurguddaa 8 hojjete macaafa qulqulluu keessatti boqonnaa 7 kaafnee innaa dubbifne saduraa mootota. Eeliyaas 8 hojjete. Elsaayin immoo macaafa moototaa saduraa 2ffaa boqonnaa 2 kana keessaa kaasee amma boqonnaa 6 gidduutti dinqii gurguddaa 16 hojjete. Akkuma Eeliyaas irraa yeroo dubbate Eeliyaas irraa haasa'e yoo amma sibiraa ol sokkutti na argite. Yoo yeroo sibiraa fudhatamu na argite. Yoo yeroo sibiraa ka'u na argite. Yoo yeroo sibiraa gara abbaa koo adeemu na argite. Narraa humna hin fudhattu. Humna itti narraa fudhattu immoo dachaa lama. Kanaaf Elsaayin humna dachaa lama fudhate waaqayyo argaa. Karaa waaqayyo Eeliyaas irraa fudhatee adeeme jechuudha. Egaa obboloota koo waan gaarii Elsaayi irraa arginu waan baay'ee qabna. Elsaayin waan gaarii baay'ee hojjete. Kana duwwaa miti dinqiiwwan hojjete keessatti namoota gargaaruutti beekamaadha. Mana keessa bakkee jiraata rakkina qaba baay'eetti tolaa miti mana hin jiru kaleessuma kennuu beeka waan ta'eef kaleessuma rakkataa gargaaruu beeka waan ta'eef ofittoo miti. Wanta inni qabu inni guddaan wanta inni beeku inni guddaan maalidha?
waalaachuu dabarsee namaa kennuudha. Garaa gaarii qaba of keessaa. Lapheen isaa kun banamaa. Gaarummaa hojjeta. Gaarummaa yaada. Gaarummaa dubbata. Egaa kutaa nama dubbisa kana keessatti mandaraa Shuuneem keessa deddeebi'a yeroo baay'ee. Mandaraa Shuuneemiin keessa deemee wangeela mootummaa Waaqayyoo kana lallaba ture. Rakkattoota baay'ee bira ga'a ture. Dhadhaboota bira ga'a ture. Namoota hirkisa ture. Namoota jajjabeessa ture. Namootatti dubbii Waaqayyoo dubbatee karaa qulqulluutti agarsiisa ture Elsaa'i. Dubartiin tokko guyyaa tokko teessee ilaalteetu dubartiin kun soorettiidha. Dubartiin soorettiin kun yookiin dubartiin baay'ee qabeenya qabdu kuni guyyaa tokko karaa marra daddarbu Elsaa'i kana ilaalti. Yeroo deemu adeemsi isaa eegamaadha. Miilli isaa eegamaadha. Dubbiin arraba isaa keessaa ba'u eegamaadha. Gochanni godhu eegamaadha. Jechoota hin barbaachifne hin fayyadamu Elsaa'i. Karaarra yeroo adeemu miilli Waaqayyoo miilli isaa wajjin jira. Iji Waaqayyoo iji isaa wajjin jira. Harki isaa dibamaadha. Arrabi isaa dibamaadha. Ejjennaan isaa dibamaadha. Sochii isaa dibamaadha. Karaarra adeemu irratti humni Waaqayyoo simboon hafuura gooftaa wajjin jira waan ta'eef kabaja qaba. Namooti tokko tokko yeroo karaa gubbaa adeemanii lafa ejjetan hin beekan. Akkatti adeeman hin beekan. Waan dubbatan hin beekan. Of kuuluu isa foonii keessa ba'anii jireenya isaanii kana baxabbatu. Of kuuluu fooniitiin bareeduu barbaadu. Biyya lafarratti namoota hedduun isaanii deemsa harkaa kan